Ashama harka fuune daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtan sinaa raqqabu jennaa oduu isinitti himna. Abbaan taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee hojjettoota isaa 29 adabeeraa jedhe. Abbaan taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee ji'oota 6 darban keessa hojjettoota isaa kan seera cabsaniiru ittiin jedhee 29 irratti adabbii bulchiinsaa fi seeraa fudhachuu isaa beeksiseera. Isaan keessaa 6 hojiirraa wayita ari'u 23 ammoo miindaan isaanii akka irraa citu godhame. Sababiin kana hundaa kenniinsa tajaajilaa kachachala yookaan hannaa fi hojii fokkisaa hojjechuu isaaniiti jedhe waajirichi. Abbaa taayitichaatti hoogganaan karooraa fi baajataa Koloneel Admaasuu Taklee tajaajila qulqullina qabu kennuu fi kachachala hambisuuf mallii fi tarsiimoon qophaa'ee kutaa magaalaa 11 aanaalee 119 keessatti hawaasni akka quba qabaatu taasifamuusaa bu'aa buuseera jedhani. Bara darbee akkasuma ji'a wal fakkaataa keessa hojjettoonni abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalittii kan seera cabsanii fi kachachalan 67 adabamanii ture. Isa kan bara darbeen yoo wal cinaa qabame ilaalame inni baranaa wayyaa hin qabaa jedhani Koloneel Admaasuun. Kutaa magaalota hundaa keessatti ragaa barnootaa sobaan argachuu fi kachachalaa wal qabatee hojjettoonni akka wal saaxilan godhamuunsaa tarsiimoo bu'aa buusedha jedhameera. Ji'ootan 6 darban keessatti Itoophiyaan alergii bunaarraa galii doolaara kitila 900 argatte jedhe abbaan taayitichaa. Ji'ootan 6 darban keessatti buna gara alaatti ergamerraa galiin doolaara Ameerikaa kitila 900 ol argamu abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa beeksise. Daayirektara olaanaatti aanaa abbaa taayitichaa obbo Shaafii Umar ibsa miidiyaaleef kennaniin buna toonii 200 fi 4,206 gabaa biyya alaaf dhiyaaterraa galiin doolaara kitila 900 fi 8 argamu himan. Galiin argames kan bara darbee yeroo wal fakkaatuun wal bira qabame yeroo madaalamu kan bara kanaarraa 59 caalmaa qabaachuu obbo Shaafiin himaniiru. Akkasumas oomishni bunaa baatiiwwan 6 darban alatti argame kan bara darbee yoo wal fakkaatuun yoo madaalame 73 caalmaa qabaachuu abbaan taayitichaa ibseera. Bunni Itoophiyaa biyyoota akka Chaayinaa, Saawud Arabiyaa, Gamtaa Imireetota Arabaa, Beeljiyeem, Ameerikaa, Jarman, Joordaanii fi kanneen biroo keessatti gurgurama. Lammiilee Itoophiyaa 310 Libaanos irraa gara biyyaatti deebi'an jedhe ministeerichi. Lammiileen Itoophiyaa Libaanositti haala rakkisaa keessa turan jedhe 310 gara biyyaatti deebi'u ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa beeksise. Lammiileen kunneen wiixataa torban darbeerraa eegalee gara biyyaatti kan deebi'an yoo ta'u, deebitoota keessaa 301 dubartoota 9 ammoo daa'imman ta'uu ragaan ministeericharraa argame mul'isa. Gama biraatiin lammiileen Itoophiyaa 99 Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebifamuu isaanis ministeerichi hiriira. Lammiilee Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebi'an keessaa 83 dubartoota, 3 dhiirotaa fi 13 ammoo daa'imman reefu dhalatan ta'uutu himame. Lammiileen kunneen wayita buufata xiyyaara idil addunyaa Boolee ga'anis deeggarsaa fi kunuunsa barbaachisaa taasisuufiin hojiin maatii waliin wal qunnamsiisuu hojjetameera jechuun ministeerichi ibseera. Naayijeeriyaatti konkolaataan boba'aa fe'ee ture kufee lubbuun namoota 77 bahe. Kaaba Naayijeeriyaa kutaa bulchiinsa Niijar jedhamutti sanbata dheengaddaa konkolaataan boba'aa baatu garagalee miidhaa geessiseera. Battala konkolaataan sun garagalutti boba'aan ujummoo konkolaataa sanarra ture lafatti jiguun guutummaa guutuutti dhangala'ee namoonni osoo waraabbachuuf dhaqanii balaan ibiddaa tasa uumamuun lubbuun namoota 77 bahuu danda'eera jedhu aanga'oonni biyyattii. Namoota hedduun erga du'anii booda kanneen 25 ta'an ammoo miidhaan irra gahuu qondaalonni himaniiru. Namoonni dhoo'insa sanaan miidhamanis hospitaala dhiyeenyatti argamu keessatti yaalamaa akka jiran ejeensiin bulchiinsa balaa tasaa biyyattii beeksiseera. Naayijeeriyaatti ji'ootan dabran keessa taateewwan wal fakkaatan hedduun mudateera. Torban 2 dura naannoo boba'aan badhaate Deeltaa jedhamutti balaa boba'aa konkolaataa fe'ee ture irratti gaheen dhoo'insi mudatee yoo xiqqaate namoonni 5 kan du'an yoo ta'u, baatii onkoloolessa keessas balaadhuma wal fakkaatuun yoo xiqqaate namoonni 153 du'uun isaanii kan yaadatamu ture.
Doonaald Tiraamp har'a galgala baallii pirezidaantummaa fudhachuuf jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa 47ffaa ta'uuf kan sadaasa darbe keessa filataman Doonaald Tiraamp har'a galgala masaraa mootummaa seenanii Joo Baayideniin harka seeraan aangoo ofitti dabarsuuf jiru. Waggaa 4 guyyaa akka har'aa amajjii 20 Ameerikaa keessatti sirni kakuu raawwatama. Kan baallii pirezidaantummaa fudhatu wayita duula filannoo kan waadaa galee milkeessuuf na gargaara jedhu aangoo qabutti dhimma bahee ajajoota kan kennu guyyaa akka har'aa kanadha. Doonaald Tiraamp har'a wayita baallii fudhatan battalumatti ajaja hedduu kennuuf jiru jedhameetu eegama. Isa keessaa tokko dhiirota biyyattii atileetiksii warra dubaraa keessaa baasuu kan dandeessisudha. Dilbata kaleessaa Waashingten DC'tti deeggartoota isaaniif ibsa yeroo kennan akka beeksisanitti dhiirri koorniyaa isaa jijjiiree dubartii ta'ee warra shamarranii waliin dorgommii atileetiksii keessatti hirmaatan ari'atamuuf jiru. Akka jennoo Tiraampitti namni koorniyaa isaa uumaan argatee jijjiire kan biraa ta'uu hin qabu. Kanaaf warra qaama isaanii qalchiisanii dubartii of taasisan warra uumamaan dubartii ta'an wajjin biyyattiif atileetiksii keessatti dorgomuu hin danda'anii jechuudha. Marsaa duraa bara 2016-2020tti aangoo irra wayita turan sanas namoota koorniyaa isaanii jijjiiran waraana biyyattii keessa turan hojii irraa ari'anii turan. Amma warra akkasii hafanii jiran 15,000 waraana keessaan ari'a jechuun qaata beeksisanii fulduratti kan waraana seenus hin jiraatu jedhaniiru. Uggurri isaanii duraa sun Joo Baayiden irraa kaafamee ture. Sirni baallii wal harkaa fuudhuu har'a kanarratti Afrikaa irraa biyya affeeramte tokko illee hin jirtu. Ameerikaa keessatti TikTokiin hafeera. Tiraamp garuu nan deebisaa jedhaniiru. Sanbata darbeerraa kaasee Ameerikaa keessatti tajaajilli TikTokii cufameera. Sababni cufamuu isaa dhimma nageenyaa biyyaa wal qabataa jedha mootummaan achi. Dhaabbanni Chaayinaa ByteDance jedhamu yoo qooda TikTokii lammiilee Ameerikaatti gurguruu baate biyya kanarraan uggura jechuun seera baasee ture mootummaan Ameerikaa. Guyyaa kaa'amee fi erga dilbata kaleessaatti yoo dhaabbatichi qooda gurguruu baate kaleessaa kaasee namoonni isa fayyadamuu hin danda'ani jedha seerri ba'e suni. Dhaabbatichi garuu guyyaan kaa'ame osoo hin gahiin dursee sanbata dheengaddaa galgalarraa kaasee tajaajila TikTokii, CapCut, Lemon 8 fi kan biroo hundasaa biyyattii keessaa cufee ture. Kanarraa masaraa seenan Doonaald Tiraamp TikTokiin deebi'ee hojii akka eegalu nan taasisaa jedhaniiru. Tarkaanfii Tiraamp kana dhaabbanni ByteDance ashuu galatoom jechuusaa Rooyitersitu gabaase. Tiraamp kana kan jedhan guyyaa tajaajila TikTokii ji'a 3f dheeresseen dhaabbatichi qooda TikTokii harka 50 Ameerikaatti akka gurguruun taasisaa jedhaniiru. Kanan taasiftu yoo ta'e tasa akka hin deebinetti si uggura jechuun akeekkachiisaniiruuni. Chaayinaan gocha Ameerikaa wal dorgommii gabaa fi kalaqa teknooloojii irratti dhiibbaa kan qabu gabaa bilisaatti amanuu dhabuushii agarsiisa jechuun balaaleffatti. Ameerikaan ammoo dhaabbanni ByteDance jedhamu kan mootummaa Chaayinaati na basaasa jetti. Ameerikaa keessatti namoonni kitila 100 fi kitila 70 caalutu TikTokii fayyadama. Isa cufuun mirga yaada ofii ibsachuu guruurra dabree madda galii lammiilee dhabsiisuuti jedhanii kan tarkaanficha balaaleffatan hedduudha. As of today, TikTok is back. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf jenne kanumaan goolabna turtii gaarii isiniin jenna.